dubbiin Sayidoodha baay'ee ulfaatee jirti. Manguddoonis dubbii fixan jirtu. Manguddoon tokko dubbii fuudhee kaan dabarsa. Kaan immoo kaan dabarsa. Akkanumatti dubbii dheeressaa jiran jechuudha. Sayidoon ammoo mucayyoo gartee akka hin fuunes jaartinsa dhiibbaa irratti godhaa jirti. Kanaaf innis dhiphina sammuu haajaa gartee achi dhufeef osoo galmaan hin gahin kanaatu gortee isa yaachisaa jira jechuudha. Ani akka saahibaatti jechuudha akka obboleessaatti Sayidoon yoo gartee mucayyoo gartee kan fuudhu ta'e ni fuudha jee kan murteessu ta'e waan hin danda'u hundaanuu kan gargaaru itti himan jira jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordofyaa subraa hundi keessan bakka jirtanitti nageenya rabbii isin barakaatu. Akkuma beekamu gartee khaleessa Adaamaan deemee ture Adaamaa Sayidoo barbaada Adaamaa deemee ture Sayidoo deemee Sayidoo arkachuu hin dandeenye akkasittiin gaa guyyaa guutuutiin ture jechuudha khaleessa. Dadhabeetiin isa arkachuu hin dandeenye galgala firraa galee jechuudha haramana karaa Finfinnee ol galee yeroon gartee karaa Finfinnee ol galu galgala gartee inni naaf dawwale galgala gama sa'aatii meeqaati gama sa'a 5 kana inni naaf dawwale san duratti immoo obboleettiin isa naaf dawwalti turte bilbilli isaa cufaadha bakka itti buusee hin beeku dura badeen hangatiin itti himta jechuudha. Dadhabeetiin jira bakka wayii taa'eetiin mee isin haasofsiisa hanga dhumatti wajjin turadha waan jiru waan gartee arraan tana Sayidoon gartee Sayidoon keessa jiru isin biraan hingaa hanga dhumatti wajjin turadha. Achi guyyaa guutuu eegaa oole anis asii gartee Finfinneedhaa hojiidhaan qaba nama gartee airportii dhufuu ture san qabaluuf isaaniifin baallaan qabee ture san qabaluufiin ariifadhee jechuudha ol deebi'ee jechuudha sila waliin deebi'u ture akkasitti ol deebi'ee jechuudha Finfinneerraa Adaamaarraa Finfinneetti ol deebi'ee jechuudha. Galgala immoo obboleettiin sanaaf dawwaltee bilbilli isaa gartee duraa badee bakka gartee taa'etti dhiisee bira deeme saniifin an jette jechuudha. Guyyaa isaaniif illee dawwalee quban qabuun jenna. Quban qabuun jenna turan guyyaa kaleessa jechuudha maatiidhaaf yeroo dawwalaniif. Galgala immoo inni gama gartee sa'aatii 5 akkana naaf dawwalee ture Sayidoon jechuudha. Bilbila bakka mataatti gartee bakka itti buusee hin beeku. Akkasitti ganama arra ganama jechuudha. Arra ganamaan tana bilbila harkatee jira jechuudha. Rabbiif galna ga'u. Yeroo garii meeshaan tantee bakka gaarii rabbiin siif buusaa jechuudha. Nama gaarii irra buusee fi bilbila isaa harkatee jira jechuudha. Dubbiin isaa immoo namni gartee hoggaa gartee dubbiin mana keessatti baay'attee alaatti baay'attee bilbila dhiisii shamizuma gartee deemuun kanaa'u shamiza gosa akkamii uffatee hin beeku jechuudha. Sayidoon ammaan tana haala akkasii keessa jira. Mataan shira jira. Manguddoonis gartee dubbii gamaa gamaa harkiftii akkuma si wakkan waliin jenne waan baay'eedha jira beektaa. Waciilee baasaa jira. Ni jira mire asiillee gartee waan dhufeefillee gartee galmaan geenye galmaan hin gaanne haajaa dhufeefillee gartee hin xumurre. Kanaan immoo gaa sheexaanni waan biraa keessa galchee jira jechuudha. Sammuun isaatis waan hin taane biizii taatee jirti jechuudha. Kana wal qabatee Sayidoon arra ganamachuu waan baay'ee hojii naasofne jaartiin isaa jechuudha haati mana isaa ilmaan garsiisuu jechuudha. Ilmaan isaa daa'imman jechuudha bilbila duraanuu cuuftee jirti. Bilbila gartee akka ittiin dawwalle duraanuu cuuftee jirti. Kana wal qabatee jechuudha ilmaan isaa gartee akka hin dubbisne dhorkitee jirti jechuudha. Sayidoon gartee duraan gartee geeroo na bira jiru. Daa'imman isaa jechuudha keessattuu gartee mucayyoo guddoo jechuudha. Daa'ima irra guddoodha. Abbaa baattee gartee yeroo hunda ishiidha gartee jira dawwalaa jechuudha. Saba sanarraa kan ka'e innis gartee asirraa deeqan gartee yerootti dawwalaa fi ture jechuudha. Viidiyoo koolingii dawwalaa fi ture. Amma san hunda gartee na dhorkite Sumayyaan gartee kan ilmaan hin dubbisne na dhorkite jeeti hedduu takka gartee gaddee keessa jira jechuudha. Anis Sumayyaa dawwalee fi ilmaan garsiisii rakkoon qabu gartee wanni jiru hundinuu gartee furmaata ni harkataa. Ilmaan garsiisii jeetiin gartee ittiin haasa'e ture. Isinis hin garsiisu ilmaan hin dubbisiisu. Viidiyoonis hin dubbisuuteeti. Wanni itti namni ilmoo dhalee namni ilmoo qabu ilmoo agartee hangamta gartee ka jaalatu hangamta gartee ilmoodhaaf bakka gartee ka qabu namni ilmoo dhalee beekaa jechuudha. Warri ilmoo dhalee gartee beekuu baate jechuudha. Sayidoon gartee ilmoo isaa ilmoo tijji gartee na dubbisuun dhorkite Sumayyaan ijee
hedduu gartee gadda kasiiraa jechuudha. Gaddarraan gadda biratti dabaltee fi garuu innuma fayyaa haa ta'u malee ijoolleen rakkoon taatu ijoollee suuta gartee asirraa gartee yoo deemallee gartee qaamaan biratti deema rakkoon qabu ilmaan harkaa garuu Sumayyaan ilmaan garisuu qabdi jechuudha. Ilmaan gartee garisuu qabdi. Ilmaan illee gartee yoo isin gartee abbaadhaan waliin qunnamsiifne ilmaan ifiifuu gartee baabaan ugarsiisa jedhanii gartee dirqiidhaan gartee dirqanii puush godhan jechuudha. Akka isin daayirektii ifiifuu gartee abbaadhaaf Saidoodhaaf dawwaltu ilmaan ifiifuu ni goosisan. Ani Saidin akkanumaan jeen jechuudha. Kanaaf Sumayyaan ilmaan garisuu qabdi. Ilmaan gartee abbaarraa haruu geessisan jiru. Mitijoon ammoo Saidoon gartee akka fuudhu duubatti deebi'an jirtu jechuudha. Inumaatu waan dhagu waan biraa jira. Hundaaf Rabbi khairaa godhu manguddoo keessa nama tokkollee kan hin beeku ni jira. Isaan dubbisen ture. Manguddoo keessa nama tokko dubbisen ture. Isaanis ammoo dubbii walitti dabarsaniiti haala biraa keessa jiran jechuudha. Haala biraa keessa jiranii maaloo dooyii godhaa fi Saidoodhaa fi ani immoo saba isaatti kaleessa jechuudha. Saba Saidoodhaatti ani fi rabbashaman jira jechuudha. Uffata kaleessa miicatiin akkamatti gartee zabanyaan isa jira. Haala biraa deeme. Barree irratti holom duratti gartee bal'isee biraa deeme jechuudha. Bakka gartee uffata bal'atti bal'isanii jira. Galgala yeroon dhufu uffanni kiyya tokko hin jiru. Walaa uffata jinsii gara habbaa afuriitii fi uffata jinsii habbaa afurii fi shamiza gartee habbaa lamaa fi jaaka tokko inuma hin jiru jechuudha. Banne halee mataan kauna jee uffatan sila gartee inni uffadha jee onu jiru uffatan jala furtan jechuudha. Anis tana keessan jira jechuudha. Uffata kiyya hattuuna jala fuutee zabanyaallee gaafadhaa zabanyaan ifiifuu gartee na gaafatu deebi'ee. Gaafataan isaan gaafadhaa inni immoo na gaafata eessa bal'iftan jira. Akkasittiin uffata kiyya dhabee jechuudha. Waan gartee Saidoon keessa jiru isin biraan hin ga'a dooyii godhaa fi Sumayyaan ammoo tasgabboo qabdi jechuudha. Yoo fuudhallee haa fuudhu. Ani mataan kiyya ifiifuu aareetiin jira dhugaatti. Waa'ee dubbii Saidoon wal qabate jechuudha. Saidoon mucayyoo sana gartee fuudhuu qaba bakka. Dhibbatti fuudhuu qaba. Hayi. Namni shari'aan hanga afurii si hayyamte jirti mire. Hayi. Mucaan kuni fakkeenyaaf hayi Yaman jirti innas jira. Fakkeenyaaf hojii ammaan tana eega dhufee ji'a lama jira ji'a sadii geessa galaa jira. Haram dalagurra inumatu fakkeenyaaf kadhu. Haram dalagurra intala halal yoo fuudhee maal rakkoo qaba. Intala biyyaati yoo fuudhee maal rakkoo qaba jechuudha. Maal rakkoo qaba. Hayi. Inumatu fakkeenyaaf kadhu. Saidoon mucayyoo sana gartee fuudhuu qaba dhibbatti. Anamma kanan jaa'u. Dhugaatti waan barbaachisu biraan dhaabbadda bakka ana kanam tokkotti kobleessatti jechuudha. Akka saayibatti biraan dhaabbadda. Mucayyoo sana gartee fuudhuu qaba. Hayi. Hanga yoomiti dubbuma tana gartee haasaa wallare bakka isin jaalattee na fuudhetteen innillee bakka fuudhus ni fedha dhiisuu ni fedha garuu qalbii isaa bakka takka deebisee fuudhuu qaba bakka fuudhee dhugoomsee bakka khalas Sumayyaan gartee hafuura baafatu fuudhee isaa beeytee hafuura baafatu nutillee gartee akkasitti tasgabboona jechuudha. Anamma uffata kiyyan jalaa fudhanii uffata kiyya dhabeen jira Saidoon intala sana fuudhee gam tokkotti nurraa goruu qaba jechuudha. Yookaan hin fuune yookaan irraachi didee chimbaane nuti gartee as rakkannee jira jechuudha. Jidduu seennee jidduutti rakkataa jira. Kun ta'uu qabu Sumayyaanis jaarsi dur jirti jaarteera fuudha. Kana beekuu qabdu jechuudha. Saidoo gartee Rabbiin si gargaaru viidiyoo laayik shar godhaadha namoonni gartee yaasuu birraa YouTube subscribe godheen subscribe godhaati nordofaadha waan gartee guyyaan gartee nuqunname isin biraan ganya jechuudha. Galatoomaa ulfaadha Saidoo immoo du'aa godhaa fi bannaati. Mucaan gartee uffata facaasee booda gartee akka gartee maqaan hin balleessine du'aa godhaa fi nama gartee akka amantii keessanitti jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaadha. Assalaamu alaikum.